Haa akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa deebi'ee dhufeen jira chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya immoo yoo jaalattan laayik godhaa. Akkasuma hiriyoota keessanii sheerii gochuun dagatinaa jecha. Har'as egaa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoon koo guyyaa har'aa obboleettii tokkotu gaafii na gaafate. Adaraa kee gaafii kana irratti viidiyoo na hojjedhu naaf deebisii yeroo gabaabaa keessatti waan jetteefini gaafii ishii kana bira darbuu hin dandeenye deebii qabadhee dhufe. Gaafiin ishiin na gaafatte immoo tarii namoonni baay'een isinillee gaafii akkasii qabaachuu dandeessu. Gabaabumatti viidiyoo kana yoo aga dhumaatti dhaggeeffattan deebii irraa argachuu dandeessu. Viidiyoon nama tokko hojjetame immoo nama baay'eedhaaf faayidaa qabaachuu danda'a. Kanaaf egaa aga dhuma viidiyoo kootti na hordofaan affeerraa kooti. Gaafiin obboleettiin kiyya na gaafattee ergan biyya Arabaa deemee reefu waggaa 2 guutuutti jira. Maallaqa 600 of harkaa qaba. Manni nama hojjechaa jiru kuni naa mijataa miti. Maallaqa 600 sana qabadhee gara Itoophiyaatti yoo deebi'e maallaqni kun hojii na jalqabsiisuu danda'a. Yeroo warra biyya keessaa gaafadhe jireenyi qaala'ee jedhanii na sodaachisu. Maallaqni kun homaa siin hojjetu naan jedhu. Yeroo nama biyya keessaa gaafadhetti mi'a daraa kee naaf deebisii. Yeroo gabaabduu keessatti dafii naa deebisii nan galaa waan jette irratti jechuudha. Egaa jalqaba irratti warra Itoophiyaa yoon gaafadhu jireenyi qaala'ee naan jedhu na sodaachisu ka jette irratti namni kamiyyuu murtuu mataa keessanii qabaadha. Isa kanas isa sanas warruma Itoophiyaa keessa jiran gaafii garaagaraa hin gaafatina. Kaan dhugaa kaan soba isinitti himu jechuudha. Kanaaf hin galtu taanaan murtuu mataa keessanii karoorsatiitiin murteessatiitiin gara biyya keessanii galaa malee warra biyya keessa jiru gaafii garaagaraa maallaqa 300 qabaa 200 qabaa 100 qabaa maallaa hojjetaa yoo jettanii gaafattanii kun akkuma obboleettiin koo hamma dubbatte kana homaa si hojjechuu hin danda'u jireenyi qaala'ee maallaqni kun homaa gatii hin qabu isiniin jedhu waan ta'eef yeroo baay'ee warra biyya keessa jiru gaafii garaagaraa itti baay'istanii hin gaafatinaan isiniin jedha. Inni kan biraa immoo gara gaafii obboleettii koo na gaafatetti yoon isinii ce'u tokkoffaa obboleettii koo wanti gochuu qabdu akka yaada dhuunfaa kootitti kanas gorsu yoo sii danda'ame manni hamma natti hin taane naaf hin mijannee jettu kanarraa yoo nama beektu qabaatte jechuudha. Ijoollee beektu yoo qabaatte mana kana jijjiirrachuu hin dandeessa jechuudha. Fedhii hojjechuu qabaannan of hin dhiphisiniiti karaa namootatiin ijoollee Itoophiyaa fa'aa yoo beekte ijoollee wajjin yaada wal jijjiiritiiti mana sanarraa mana biraa jijjiirrattee hojjechuu ni danda'ama. Kun immoo yoo nama beekte malee ati kophaa kee biyya namaa keessatti homaa fi gochuu hin dandeessu jechuudha. Namootni wanti hunduyyuu nama wal beektu irraa yoo ta'e malee kophaa kee ati kanuyyuu haaraadha jechuudha. Nama reefu waggaa 2 guutan jira namni jedhu ati haaraadha jechuudha biyya sanaaf. Kanaaf yoo nama beektee namaan mana qayyarachuu dandeesse mana qayyaradhuuti waggaa 2 jechuudha. Waggaa 2 kanatti waggaa 2 dabaladhuuti waggaa 4 hojjedhu maallaqa 600 sana kan qabdu jechuudha. Kan of harkaa qabdu sana nama amantutti yoo mana jijjiirrattee dhalaa kanas hin jechaa jiru. Yoo mana amma hojjechaa jirtu sana baatee mana jijjiirrattee hojjette maallaqa 600 sirka jiru sana nama amantutti obboleessa kee haa ta'u abbaa kee haa ta'u nama amantutti gara Itoophiyaatti ergadhuuti maallaqni suni yookiin lafa siifaa bitan yookiin illee horiidhuma wayii bitanii lafa siifaa kaa'an maallaqni teessu homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu maallaqni taa'uun faayidaa hin qabu. Maallaqa tokko hojjettee yoo waan ta'e wayirra oolfattee yoo lafa tokko bitattee yeroo gara biyyaatti illee deebitee rakkoo wayii yeroo si mudatetti eewu sana lafa sana jechuudha gurgurachuu hin dandeessa. Har'a lafa tokko immoo bittee yoo keessa jechuudha mana jijjiirrattee waaqayyoon si milkeessee mana jijjiirrattee hojii kee jalqabdee maallaqa 600 sana maatii keetti argattee lafa iddoo 2 jechuudha. Lafa iddoo 2 sii bita jechuudha maallaqni sun lafa caraqaa jechuudha. Lafa caraqaa amma eenyumtuyyuu bitaa jira wanta agas mara nama sodaachisu hin jiru jechuudha. Lafa caraqaa iddoo 2 yoo bittee
lafa sanaa yeroo bittu warra kaarta pilaanii hojjetan lafa sana ilaalchistee daandiin irra ba'amoo hin ba'u kan jedhu maallaqa qarshii 1,000 kaffaltee fi warra kaarta pilaanii ilaalchistee lafa sana iddoo lamaayyuu yoo bitatte waggaa kee lama hojjettee immoo yeroo Itoophiyaatti deebitu lafti ati iddoo lama sana bitte suni 300,000 halana yoo bitte bara dhufutti 500,000 600 ta'a jechuudha. Wanti akka lafaa gatiin isaa deemaa jiru hin jiru jechuudha. Kan immoo gorsa akkasiniif ta'uufin fakkeenya fudhadhee irratti haasa'aa jira. Kanaaf yoo mana jijjiirratti hojjette maallaqa kee isa 600 harkaa qabdu gara biyyaa maatii keetti ergadhu lafa ittiin bitadhu lafa kaa'e yeroo biyya harabaa hojjettee deebitutti lafti sun bu'aasii qaba irratti ijaarrachuufis akka fedhake. Yoo immoo hin gurguru deebisee lafa sanatti irratti illee ijaarrachuu hin dandeessa. Har'a immoo lakkii kan hundumayyuu mana jijjiiree hojjechuun naaf hin mijatu. Maallaquma 600 sana qabadhee gara Itoophiyaa dhufaa yoo jettee akka namni si sodaachisu miti. Namoonni garagaraa yaada garagaraa qabu. Warra Itoophiyaa kana yoo gaafatte waa'ee jireenyi qaala'ee malee waanuma tokko wanta isaan sitti faarsan waan hin jirreefi jireenyi qaala'us kan hojjete jiraachatuma jira waan ta'eefi waa'ee jireenya qaala'ee kan jedhanii sodaatinaan isiniin jedha. Eenyumtiyyuu warri Itoophiyaa keessa jiru jireenyuma qaala'ee kana keessa taa'ee nyaataa jira, uffachaa jira, dhugaa jira. Kanaaf egaa obboleettii koo lakki garuma Itoophiyaan immoo maallaqa koo sana qabadhee gara hin barbaadu qayyaradhee hojjechuu yoo mana argadhillee yoo jette immoo maallaqni kee 600 sun wanta ati barbaaddisee hojjeta jechuudha. Feetu ndaanqoo horsiisi, feetu suuqii banadhu, feetu waa barbaadde hojjettee maallaqni 600 hojiidha sii ta'a. Sirriitti sii ta'a hojiidha. Namoonni humtammaa ati gaafii gaafattee warra Itoophiyaa gaafii gaafattee maallaqni 600 waa gatii hin qabdu siin jedhee abbaan sossoba jechuudha. Maallaqni 600 Itoophiyaa keessatti guddaadha. Hojii barbaadde filattee maxartee jechuudha. Filattee maxartee hojii barbaadde ittiin hojjetta maallaqa 600 jechuudha. Irraayyuu sii tarrafa. Inni guddaan egaa ani jijjiiritiitii mana jijjiirii waggaa 2tti dabaluu siin jedhee fi dirqama Itoophiyaa keessa dhuftee maallaqni kee hojiidhaaf sii ta'a. Eessa jiraatta ka jedhus nama yaaddeessa waan ta'eef yoo mana kireessan hojii koo hojjetachaa itti fufa jette maallaqni kee itti hirfiidha maallaqni 600. Garuu immoo biyya Arabaa dhaquun kee erganoollee itoo waaqayyo si gargaaree haalli sii mijatee mana jijjiirrattee hojjettee isa mufurkaa qabdu lafa bitattee waggaa 2 kan itti hojjettuun immoo mana xiqqoo ishiillee irratti dhaabbattee akkasii yaade karoorri koo. Yoo akkas immoo hin taanes maallaqa kee qabattee dhuftee hojii wanta barbaadde fakkeenyaaf indaanqoo horsiisuu hin dandeessaa. Indaanqoo horsiisuu hin dandeessa immoo gaafa isin jedhu namoonni indaanqoo horsiisan mana kiraa keessatti indaanqoo horsiisuu hin dandeessu. Gibbii dhuunfaa kee yoo qabaatte mana dhuunfaa kee yoo qabaatte malee waa'ee indaanqoo horsiisuun mana kiraatti indaanqoo horsiisuun hin ta'u jechuudha. Maaliif jennaan manuma kireeffatta malee foonaa namaa keessatti mana ijaaruu waan hin danda'amnee fi mana kiraa keessa indaanqoo horsiisuun hin danda'amu. Horii kanallee horsiisuun hin danda'amu. Maallaqni 600 kuni ati maal hojjechuu dandeessa yoo jedhu wanta halarraa mana halarraa kireeffattee suuqii hojjechuu dandeessa jechuudha. Maaliif mana jireenyaa waan hin qabnee fi mooraa kee keessatti mala lukkuusii ta'uu ijaarrachuu waan hin dandeenye fi gabaabumatti ati maal gochuu si barbaachisaa mana kireessitee asfaaltarraa jechuudha magaalaa keessa jiraattu keessatti mana suuqiidhaaf ta'u kireessitee mana sana keessatti suuqii hojjechuu qofa kan si fayyadamu. Horii horsiisuu yoon jedhee ati amma fakkeenyaaf mana ijaarrattee waan hin qabnee fi horii horsiisuunis mana namaa keessatti hin ta'u. Lukkuu horsiisuunis mana namaa keessatti hin ta'u. Kanaafuu walumaa galatti hojii akka suuqii kana maallaqa qabattee hojjechuu hin dandeessan siin jedha. Hundi keessan immoo waa'ee jireenyi qaala'ee namni jedhee isin sodaachisu irratti hin sodaatinaa. Karoora mataa keessanii qabaadhaa. Jireenyi qaala'us akkuma biyyi jiraatutti jiraattu waan ta'eef sodaatinaan isiniin jedha. Akkasii jajjabaadhaa. Namoonni gaafii akkanaa qabaattanii kan kanarraa addaas namoonni qabaattanii wanta gaafii isiniif ta'e gaafachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoon koo
har'aa kanuma aga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, isinin kabaja. Baay'ee baay'ee.